keenya kallattumaan ni eegalla. Kabajamaa istaanaa ajajaa olaanaa Abaawoo Waboo Gammachuu Abbooyyee. Kabajamaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Jaajeellisa Duulaa. Kabajamtoota miseensa gumii sabaa. Kabajamtoota qondaalota waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa gargaraa hirkiftan. Kabajamtoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo eebbifamtoota guyyaa har'aa. Kabajamtoota uummata keenya Oromoo waamicha kabajanii biyya isaaf alaa asitti argamuun nu waliin biyya seena qabeessa ayyaan gootota waraana bilisummaa Oromoo kabajuu jirtan maraaf baggeettan isaniin jenna. Baga guyyaa seena qabeessa eebila 15 bara 2022 guyyaa yaadannoo gootawwan keenyaa fi eebba humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin isin ga'e isiniin jenna. Amma egaa sagantaan keenya wal duraa duuban itti fufu. Amma sirna faaruu alaabaa geggeeffamaa gaaddisa gar waltajjeen nuusi madda. Uummatilleen sirna alaabaa kabajuuf waan taasisan. Hamileedhaan jaargaddisaa garastee jittee nuusi madda. Marroo tokko namni cuftiyyuu bakka teessanii ol kaa'atii alaabaa baafnaa bakka jirtanii namni cuftiyyuu marroo tokko ol kaa'a. Baru alaabaa faarsuudhaan laa sadii. Sagantaa keenya tokko jennee eegallee jira. Fattumaan gara yaadannoo jaallanii fi faaruu alaabaatti sin dabarsina. Gara kanatti jaal abbaa jiru gara waltajjiitti hamileedhaan nuuf affeera. Jaal abbaa jiru. Jaal abbaa jiru gara waltajjii dhufaa jiru yaadannoo jaallawwan wareegamanii asu. yaadannoo jaalleewwan dhufanii waliin taasisna akkuma
Dando keenya kaasati galiin nungaa jedhani baagenya hidhaachuu qopheessaa nu jedhani baagenya hidhaachuu qopheessaa nu jedhani. Ayaan kan sababeeffachuun arrati biyyoolessa Oromiyaa kallattumaan asirratti argame tamsaas kallatti warri biyyalaa bihee jiru akkasumas waraan bilisummaa Oromoo zoonilee mar jiraniif boraan bilisummaa Oromootiif guyyaa gootota Oromoo eebli 15 bar 2022 zoonii kibbaa kabajamuu jirisanii dabarsuu jira baggeettanii saniin jennu guyyaa seena qabeessa. Garbise garwaltajjii nu dhiyaadha. Walaloo guyyaa gootota Oromoo jaalawwan qaqqaalii qabsu Bagattiin geessan baga waliin geenye guyyaa ayyaana gootota si keenya baga waliin geenye jecha walaloo gabaabaa siniif dhiyeessa. Guyyaa ayyaana goototaaf guyyaa humna daawwaboo ebila 15 baga geenye Oromoo utuma nuti mooranii nu fagaanneerra qomoo utuma nuti mooranii nu fagaanneerra qomoo. Yoo tofin ilaallu keenya jifagoo argaa badiisa keenya eegu woboon buleema margaa warra diinaatiif yaaddoo Oromoof garuu daawwaa warra ruu jiru cuuffee saba isaaf duuchu qaawwaa warra ruu jiru cuuffee saba isaaf duuchu qaawwaa. Humna daawwabooti isaan woboot baasaleen jisee baga kan arguu geenye guyyaa ayyaana goototaan kunoo har'a eebbisiise eeyyaarra geenye irraa kanaan nu ga'e waaqni daandiin sarakkoo ta'us yoomuu hin badu haqni daandiin sarakkoo ta'us yoomuu hin badu haqni. Salphaatti asiin hin geenye akkamiin rakkoo dhabaa salphaatti asiin hin geenye akkamiin rakkoo dhabaa meeqatu itti dhabame qabsoon rakkoo qaba lubbuu as deebiin qabne meeqatu itti dhabe kaan dhiigatti lolaasee kaan immoo lafee cabe kaan dhiigatti lolaasee kaan immoo lafee cabe. Guyyaa abdiin Oromoo akka ifa duudhaame guyyaa tiroorroon diinaa Oromootatti caale guyyaa shiftaan Somaalii jaallan amantiin qooddee gaafa tokkummaa Oromoo jaallan sun dhiigaan kuulte gaafa tokkummaa Oromoo jaallan sun dhiigaan kuulte. Gaafatti gaaffii diinaaf deebii lafeetiin laatte gaafa riqicha jabaan lubbuu seennuuf ijaarte gaafatti gaaffii diinaaf deebii lafeetiin laatte gaafa riqicha jabaan lubbuu seennuuf ijaarte. Guyyaa gaafa Oromummaan amantiitti mo'ate gammoojjii shinniggaasan lafee goototaa soore gammoojjii shinniggaasan lafee goototaa soore. Gaafa jumlaadhaan baddee lubbuun gootota gaarii gaafa gaddaa bitiiqi morma nu huutessanii gaafa jumlaadhaan baddee lubbuun gootota gaarii gaafa gaddaa bitiiqin morma nu huutessanii guddaaf xiqqaatuun jedhiin qabsoof mana haanii bilisummaa sabaatiif kuffisanii kan kufan bilisummaa sabaatiif kuffisanii kan kufan. Garbummaa Oromoof jecha warreen baasan wareega maqaan yoomuu hin badu seenaatu maqaa eega ofii lubbuu kennanii kanneen nuuf ta'an aarsaa maqaa kaasee hin bitu seenaatu isaan kaasa maqaa kaasee hin bitu seenaatu isaan kaasa. Kaayyoo isaan eegalan galmaan keenya kutannee gumaa isaanii ni baasna irbuu qabnu eegganne gumaa isaanii ni baasa irbuun qabu eeggadhee. Bilisummaa Oromoof ilmoon abbaa
bilisummaa Oromoof ilmoon abbaa ishee dhabdee ba'aa garbummaan baaduun haati ilmoo bakkeet gartee bosona keessa joorte. Haati ilmoo bakkeet gartee bosona keessa joorte. Kichuun umurii malee qabsoof bosona galtee yeroo nyaachuu qabdutti baalaaf muka sooratte. Yeroo nyaachuu qabdutti baalaaf muka sooratte. Shamarran qabsoof seentee jireenya bareedaa sa'aatuu dabarsuu dandeessu waan hundumaa obsite lafeedhaa utuu cabdu waan hundumaa obsite lafeedhaa utuu cabdu. Maanguddoon umurii malee saba isaatiif of laatee dadhabbiituun himatin bosona keessa joore. Dadhabbiituun himatin bosona keessa joore. Dadhabee utuun jedhin warra kan guyyaa jooran warreen diina dhiyeessanii reeffa sallaattii sooran. Warreen diina dhiyeessanii reeffa sallaattii sooran. Eenyu isaan jechuu maltu kan hin beekne habaru woboo gaachan Oromoot. Kan diina Oromoo dhiyeessee dhiiga boorachaa jiru. Woboo gaachan Oromoot kan diina Oromoo dhiyeessee dhiiga boorachaa jiru. Isa kaayyoo sadqichee tarkaanfii isaa finiinsee imala gar Finfinneen deemsa isaa itti fufe. Sadarkaa xaarragee haqallee deemaa jira godinaalee hundarra. Fuula isaa deeffatee gara Finfinnee sanatti injifannoo gurguddaan milkaa'ee darbaa jira. Injifannoo gurguddaan milkaa'ee darbaa jira. Yaa uummata Oromoo meena dhageessuu laata? Yaa uummata Oromoo meena dhageessuu laata? Bakkuma jirtan maraa tokkummaan as ba'a woboo bira dhaabbadhaa. Tokkummaan as ba'a woboo bira dhaabbadhaa. Imala marsaa kanaan garbummaa saba keenya xumura itti goona. Oromoo maqaa guddaa alaabaa isaa fannisnee tarree addunyaa dhaabsifna. Oromoo maqaa guddaa alaabaa isaa dhaabsifnee tarree addunyaa dhaabsifna. Alaabaa isaa fannisnee tarree addunyaa dhaabsifna. Injifannoon uummata Oromoo jaan bilisee tilasaatiin galatoo.